akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoota TV Logos baga guyyaa yaadannoo dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosii fi bara haaraa kan 2017 isin ga'e. Har'a macaafa qulqulluu keessaa Maatiyos boqonnaa 1 lakkoofsa 18 hanga 23tti kan caafamee jiru. Innis dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosii wajjin kan wal ilaallatu sagalee sana waliin ilaallee Waaqayyoon galateeffanna. Dhalachuu Yesuus Kiristoos akka kanatti fufee jiru ture. Maariyaam haati isaa Yoosefiif kaadhimamtee turte. Isheen Yoosefii wajjin utuu wal bira hin ga'in afura qulqulluudhaan ulfooftee argamte. Yoosef inni ishee kaadhimates nama jireenya qajeelaa jiraatu waan tureef dhoksaatti ishee dhiisuudhaaf murtoo godhe malee uummata duratti ishee yeellaasisuu hin barbaanne. Utuu Yoosef kana yaadaa jiru kunoo ergamaan gooftaa abjuutti itti mul'ate. Yaa Yoosef ilma Daawit, Maariyaam kaadhimni kee afura qulqulluudhaan waan ulfoofteef ishee of biratti fuudhachuu hin sodaatin. Isheen ilma hin deessi, atis maqaa isaa Yesuus jettee hin moggaafta. Inni ofii isaatii saba isaa cubbuu isaanitti isaaniin fayyisaa jedhe. Kana kun hundinuu Waaqayyo gooftaan afaan raajichaatiin dubbatee akka raawwatamuuf ta'e. Innoo kunoo durbi in ulfoofti, ilmas hin deessi, maqaa isaas Amaanu'el jedhanii in moggaasu jedhe. Amaanu'el jechuun Waaqayyo nu wajjin jira jechuudha. Ameen. Sagalee kana akka Waaqayyo ibsuuf Waaqayyoon kadhanna. Baroota keessatti yaa gooftaa mucaa namaatti kan dubbattu, sagalee keetiinis qalbii namaa jireenya namaa kan haaressitu. Yaa Waaqayyo gooftaa ammas hin kadhadha sagalee keetiin garaa keenyatti dubbadhu. Yaa Waaqayyo afura keetiin nutti dubbadhu garaa keenya bani. Laphee keenyatti dubbadhu afura keenyatti dubbadhu. Yaada garaa keenya hubachiisi. Anis hin kadhadha maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Kutaa kana keessatti maqaa namoota sadii argina. Innis ergamaa Waaqayyoo Gabri'eel, Maariyaamii fi Yoosef jedha. Kutaa kana akkuma amma dubbifanne namooti baay'eenis akkuma beenu. Sagalee kana warri amananis warri hin amannes hundumtuu ni beeku. Sabab isaa namni Yesuus Kiristoosin wallaale. Amantiin Yesuus Kiristoosin wallaale biyya lafaa kanarra hin jiru. Amantiin hundumtuu yookaan amantoonni hundumtuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin beeku. Akkaataa garaa garaatti beeku malee. Akkaataa nu itti beeknu, akkaataa warri kabraa itti beekan adda adda. Kana ala waa'ee Yesuus Kiristoos beeku akkaataa isaan ittiin ibsaniif akkaataa nu itti amannuutu gargar. Akka Maariyaam afura qulqulluudhaan ulfoofte hundumtuu ni amana. Kiristaanonnis ni amanna, warri kiristaanan ta'anis ni amanu, ni beeku kana. Sagaleen kun Quraana keessattis barreeffamee jira, macaafa qulqulluu keessatti barreeffamee jira. Duudhaa amantii yookaan aadaa amantii namoota hedduu keessas ni jira. Kanaaf waa'ee sagalee kana baay'ee haaraa isinitti hin ta'u yaada. Maariyaam afura qulqulluudhaan ulfooftee hin deesse. Maqaa isaas Yesuus Kiristoos jedhanii moggaasan. Innis immoo saba isaatiif furmaata fidaa jedha. Utuun gara sagalee kanaa dubbachuu hin dhaqiin fuuldura sagaleen kun kallattiidhaan macaafa kakuu moofaa keessaa Isaayyaas raajicha boqonnaa 7 lakkoofsa 14 irraa waraabame. Achirratti maal jedhamee caafamee jira? Durbis in ulfoofti, ilmas hin deessi, maqaa isaas Amaanu'el jedhanii in moggaasu. Amaanu'el jechuun immoo Waaqayyoon wajjin jira jechuudha jedha. Sagalee sana Isaayyaas raajichatu bara 750 fuuldura dhaloota Yesuus Kiristoos dura waa'ee isaa akkana jedhee raajii dubbata. Ergamaa Waaqayyoos gaafa dhufee Yoosefitti dubbatu sagalee kana isa yaadachiisa. Sagalee waa'ee Yesuus Kiristoosiitiif macaafa raajotaa keessatti caafame. Sagalee waa'ee Yesuus Kiristoosiitiif macaafa qulqulluu keessatti caafame akkana jedhee isa yaadachiisa. Kutaan iddoo kanarratti maqaa dhahamee jiru tokko Isaayyaas boqonnaa 7 lakkoofsa 14 irratti isa caafamee jirudha. Lammaffaan macaafa faarfannaa 130 lakkoofsa 8 irratti akkana jedhamee caafamee jira. Inni Israa'eliin irra daddarbaa isaanii hundumaatti isaan hin furaa jedha. Jechi kun lamaan
macaafa kakuu moofaa keessatti caafamee jira. Ergamaan Waaqayyoo gaafa dhufe Yoosefitti dubbatu sagalee kana isa yaadachiise. Sababi isaa Yoosefi Israa'eloota keessaa waan dhalateef macaafa kakuu moofaa sirriitti beeka. Akkasumas immoo isaan akka Masiihiin dhufee dhalatu Yesuus Kiristoos biyya lafaa irratti dhufee dhalata. Inni immoo gaafa sana Israa'eliin hin fura. Hiikamsa Israa'eliif fida. Nagaa Israa'eliif deebisa. Birmadummaa Israa'el deebisa. Bilisummaa Israa'el deebisa jedhanii waan amananiif waan eeganiif Masiihii kana ba'eessa godhanii eegaa jiru. Garuu eessaa eegaa jiru isaan? Mana warra moototaa, sanyii moototaa keessaa, sanyii lubootaa keessaa, Leewwota keessaati eegu turan. Malee Maariyaam faa biraa hin eegan turan. Maariyaam faa tokko mandarri isaan keessa jiraatan iddoo hiyyeeyyiiti. Naazireet jechuun fagoo iddoo hiyyeessotaati, maatii hiyyeessotaati. Naazireet keessaa maatii hiyyeessaa keessaa dhufee Masiihiin kun hin dhalata jedhanii hin eegan malee akka Masiihiin kun dhufee dhalatu hinuma eegu turan. Kanaaf waa'ee Masiihii kana Yoosef beeka. Ergamaan Waaqayyoo inni Maariyaam ulfoofte Yesuus kun Masiihii sana ta'uusaa, isa abdachiifame ta'uusaa, isa raajotaaf kanaan dura abboota isaaniitti himame ta'uusaa isaa amansiisuudhaaf jechoota inni beeku macaafa kakuu moofaa keessaa fideetii isatti dubbata. Akkumaan armaan olitti tuqe Isaayaas boqonnaa 7:14 irratti durbis in ulfoofte ilmas in deesse maqaasaas Amaanu'el jedhanii in moggaasu. Amaanu'el jechuun immoo Waaqayyoon wajjin jira jechuudha jedheetii caafamee jira. Sagalee kana kallattiidhaan dhufeetii Yoosefitti dubbata. Inni lammaffaan immoo faarsaa 130 irratti inni Israa'eliin irra daddarbaa isaanii hundumaatti isaaniin furaa jecha jedhu. Kutaa lama dubbisa kana keessatti maal jedhaa? Inni isaaniif furmaata hin kennaa, inni Israa'eloota hin furaa, furmaata isaaniif hin fida jedheeti sagalee inni beeku, sagalee Maariyaam faa beektu, sagalee Yoosef beekan macaafa kakuu moofaa keessatti isa kana fidee isaanitti dubbata. Egaa abbaan macaafa faarfannaa barreesse bara baay'ee booda waggaa 100 baay'ee booda furmaati Israa'eliif akka ta'u raajii dubbata faarfannaa isaa keessatti. Waaqayyoo mucaa namaaf akeeka qaba. Waaqayyo mucaa namaaf karoora bara dheeraa qaba. Waaqayyo utuu mucaan namaa hin dhalatiin fuuldura Waaqayyo akeekaaf karooraan akka namni sun dhufee biyya lafaa irratti hojjetuuf hojii namni sun hojjetu dursee lafa kaa'e Waaqayyo. Dhalachuun gooftaa keenya Yesuus Kiristoos maaliif barbaachise? Yesuus Kiristoos maaliif biyya lafaa irra dhufuun barbaachise? Maal jechuudha? Dadhabbii amma kana dadhabuun, gatii amma kana baasuun, durbi utuu wal qunnamtii saalaa tokko hin godhin ilma ulfaa'uun da'uun afura qulqulluudhaan ulfaa'uun maaliif barbaachise? Jenne tarii wal gaafachuu mala. Yesuus Kiristoos dhufuun tusaa maaliif barbaachise jettanii gaaffii kaasu maltu. Isa kanaaf deebiin Waaqayyo gaafa nama uume seera uumamaa boqonnaa 2:15 irratti sagalee Waaqayyo kana jedhe. Waaqayyo gooftaan namicha fuudhee iddoo dhaabaa Eden sana akka tottolchuuf akka eeguufis achi keessa hin kaa'e. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Sagalee kana irratti maal argina? Waaqayyo iddoo dhaabaa Eden uume. Iddoo dhaabaa Eden keessatti Waaqayyo maal fa'aa hojjeteedha? Nyaata gaggaarii, biqiltoota gaggaarii, jireenya qannoo, jireenya bashannanaa, jireenya gaarii mucaan namaa kan inni keessatti ittiin jiraatu dhaabaa Eden keessatti uume Waaqayyo. Jannata kana keessatti uume Waaqayyo. Erga jannata kana bareechi akkasitti Edeniin uume Waaqayyo bishaan gaarii, qilleensa gaarii, biqiltoota gaggaarii, wantoota namaaf barbaachisan hundumaa gaarii waan ta'e Waaqayyo dhaabaa Eden keessatti uume hojjeteeti achi keessa immoo dhaqee namicha kaa'eedha. Namicha sana Waaqayyo kan inni dhaqee dhaabaa Eden keessa kaa'ee fi waa lamaaf tokko akka inni eeguuf, akka inni kunuunsu, akka inni tottolchuuf, akka inni immoo ofii isaati jireenya gaarii sana keessa jiraatu Waaqayyo namicha dhaabaa kana keessa Eden keessa kaa'ee jedha. Namnis dhaabaa Eden kana keessatti jireenya gaarii, jireenya gammachuu, jireenya qannoo, jireenya ulfina qabu jiraachuu itti fufe. Sababi isaa namni kun utuu hin dadhabin nyaata, jannata keessa jiraata, jireenya gaarii jiraata,
boqonnaa gaarii jiraata, bishaan gaarii dhuga, qilleensa gaarii argata. Biqiltoota kana hundumaarraa utuu ittiin dadhabin, utuu ittiin dafqiin nyaata. Kanaafiyyuu nama kana achi keessa baasuun narra jira jedheeti namatti inaafuu jalqaba bofichi. Kanaaf maal godheedha akka namni dhaaba Eden keessa Waaqayyo wajjin wal lolee akka inni Waaqayyo wajjin wal dhabee iddoo sanaa ba'uuf cubbuutti akka isaan kufaniif daandii cubbuu saaqee itti agarsiiseedha. Seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 14-19tti namnis abboommi Waaqayyo cabseedha. Maal jedhe Waaqayyo gaafa Eden keessa kaa'ee muka hundumaatti nyaadhaa, bishaan kanatti gargaaramaa, jireenya kana hundumaatti gargaaramaa, garuu jedhe muka tokkitti kaa'eeti muka kanatti hin nyaatinaa, kun abboommi kooti ittiin bu'inaa jedhee achi keessa kaa'e. Seexanichi dhufee maal godheedha? Bofichi dhufee maal godheedha? Ilaa kun Waaqayyo muka kana yoo nyaattan iji keessan hin banam akka isaa taatu, kanaaf jedhee muka kana hin nyaatinaa isiniin jedheedheeti garaa isaanii gowwoomse. Waaqayyochi kee baasuun waa miti. Gaafa dhaaba Eden kee isaan baase Waaqayyo murtoo dabarsee qaba. Waaqayyo murtoo sana tokko tokko isin dubbisa. Tokko Waaqayyo gaafa dhaaba Eden kee isaan baase murtoo inni namarratti fudhate. Waaqayyo namarrattis, bofa sanarrattis, lafarrattis Waaqayyo murtoo fudhate. Sadan isaan irratti Waaqayyo murtoo fudhate. Murtoo Waaqayyo fudhate tokko inni jalqabaa dhaaba Eden keessa namoota sana gadi baase Waaqayyo. Gadi ba'aa jedhe. Jireenya gaarii kana keessaa gadi ba'aa jedhe. Bishaan gaarii uddan kana gadhiisaa gadi ba'aa jedhe. Qilleensa gaarii tola keessa jiraattan kana gadhiisaa gadi ba'aa. Biqiltoota utuu ittiin dadhabiin keessaa tola nyaatanii itti gargaaramtan kana keessaa gadi ba'aa jedhe. Isa jalqabaa Waaqayyo murtoo isaa dhaabaa sana keessaa gadi isaan baase Waaqayyo. Jireenya gaarii sana, jireenya qannoo sana, jireenya ulfina qabeetti sana, jireenya mi'ooftu sana, jireenya namatti toltu sana keessaatii gadi isaan baase Waaqayyo. Erga nama Addaamiif Hewaaniin dhaaba sana keessaa gadi baase Waaqayyo lammaffaa irratti boficha abaare Waaqayyo. Si anaaf isaan kana gidduutti kan shira kana hundumaa hojjete, anaaf isaanin kan gargar baase si, rakkina sana hundumaa kan uume si, ati burqa rakkina kana hundumaati cubbuu akka isaan kufan kan godhe si, akka isaan muka sana nyaatan kan godhe si, akka isaan dogoggoran kan godhe si, kanaafiyyuu abaaramaa ta'eetiitti jedhe. Sadaffaa irratti Waaqayyo boficha nama sana gidduu diinummaa kaa'e Waaqayyo. Kanaan dura isin walitti michoomtanii, walitti firoomtanii, waliin waan jiraattaniif yaada koorraa akka isaan kaatan goote, cubbuutti isaan kufifte, kanaan booda walii wajjin nagaatti hin jiraattanii. Kanaan booda walii wajjin hin nagaatti hin bultanii. Afaan nagaa waliin hin dubbattan, yaada gaarii waliin hin qabaattan. Bofichaaf Addaamiif Hewaan gidduu Waaqayyo diinummaa buuseedha. Har'aa jalqabdanii walii wajjin nagaatti hin jiraattan, afaan nagaa waliin hin dubbattan, ija nagaa waliin hin ilaaltan, yaada nagaa walitti dhuftan. Sababisaa yoo nagaa walitti dhuftan yaada koo balleessitu ammas cubbuutti isaan kufifta waan ta'eef siif namicha gidduu diinummaa kaa'eera jedhe Waaqayyo. Bofaaf nama sana gidduu diinummaa kaa'e. Arfaffaa irratti Waaqayyo rakkina kee guddaa nan baay'isaa jedhe Hewaaniin. Rakkina kee guddaa nan baay'isaa ciniinsuudhaan deessa jedhe. Rakkina namaa baay'ise. Rakkinni kee hin baay'ataa. Gidiraan kee hin baay'ataa. Qorumsi kee hin baay'ataa. Hin ciniinsifataa. Ciniinsuudhaan malee hin deessu. Bara kee ciniinsuudhaan jiraattaa, ciniinsuudhaan deessa. Shanaffaa irratti Waaqayyo gara dacheetti gadi ba'ee lafas abaare Waaqayyo. Yaadacheen arraa jalqabdee qoraattii biqilchite. Bara waraantee biqilchite. Laftis abaaramaa haa ta'u. Sababisaa cubbamoota sirra jiraata. Sababisaa boficha isa abaarameetu si keessa jiraata. Nama isa cubbuutti kufeetu sirra jiraata waan ta'eef atis abaaramaa ta'i. Isaanii wajjin walii nagaatti hin jiraatin warra rakkisaa akka namaaf dacheen akka namaaf bofti sun jarri kun sadan akka isaan nagaatti hin jiraanne godhe Waaqayyo. Ja'affaa irratti Waaqayyo namaan akkana jedhe. Laftis baala waraanteedhaaf qoraattii biqilchaa
atis jireenya qananii jireenya qannoo jireenya gaarii lafa kana irratti hin qabaattu dafqitee dafqa keenyaaf joorta itti dadhabdee malee tolatti hin argattu lammaffaa isa kanaan dura dhaaba eden keessaa tolatti nyaachaa turte isa kanaan dura dhaaba eden keessaa tolatti qilleensa gaarii bishaan gaarii uumama gaarii ija mukaa gaarii akka gaariitti argachaa turte amma garuu itti dadhabdee dafqitee joorte malee tolatti hin argattu itti dadhabii dafqa fuula keetii nyaadhutti hin jedhe lafti qoraattiidhaaf balaa waraantee habiqilchu jedhe torbaffaa irratti saddeettaffaa irratti waaqayyo maal jedhe hinduu ta'e du'a labse waaqayyo sila namni du'a dargu ture jechuudha hinduu ta'a ati biyyootti dhufte biyyootti sin deebita ati biyyootti dhufte biyyootti deebita hinduu ta'e murtoo waaqayyo fudhate saddeettaffaa irratti murtoo waaqayyo fudhate du'aan nama adabu hinduu ta barabaraan hin jiraattu salgaffaa irratti waaqayyo dafqitee buddeen nyaatta dafqitee buddeen nyaatta kana jechuun gammachuun keetti fufiinsa hin qabaatu nagaan keetti fufiinsa hin qabaatu joormaan keetti fufa birrannaadhaan jiraatta dafqitee jiraatta gatii baaftee jiraatta bara kee hundumaa akka dafqiteetti akka gatii baafteetti jiraatta guyyaa tokkollee guyyaan atitti geessifadheera nagayeera jettu hin jiraatu geessifachuu hin dandeessu guuttadheera jettee taa'uu hin dandeessu bara kee hundumaa dafqitee dafqa kee nyaachaa jiraatta jedhee waaqayyo murtoo gurguddaa kana salgaan fudhate ammas mucaan namaa waaqayyo wajjin wal dhabuu cubbuun daddabalamuu rakkinni daddabalamuu itti fufe ammas namaaf waaqayyo gidduutti garaagarummaan uumamaa ammas namaaf waaqayyo gargar fagaachaa yaadaan gargar fagaachaa amalaan gargar fagaachaa hojiidhaan gargar fagaachaa dhufan erga gaafa eden kiyaa gadi ba'anii kaasee namni waaqayyo irraa fagaachaa madeema hojii isaatiin amala isaatiin gocha isaatiin ilaalcha isaatiin deddeebii isaatiin namni waaqayyo irraa fagaachaa madeeme yaada waaqayyo irraa fagaachaa madeema ilaalcha waaqayyo irraa fagaachaa madeema kanaaf waaqayyo boqonnaa 6 seera uumamaa irratti namaaf waaqayyo addaan fagaachuu isaa gaafa arge waaqayyo nama uumuu isaatti hin gaabbe jedha hin gaabbe waaqayyo namni kun yaaduma jijjiirratee qalbii jijjiirratee yaada kootti siquu hin dandeenye achis deebi'uu hin dandeenye ammayyuu akkuma fagaatetti miila fageeffataa jira akkuma karaa isaanirraa fageenya jalqabeetti faana fageeffataa jira jedhe kanaaf waaqayyo nama uumuu isaatti boqonnaa 6 irratti hin gaabbe boqonnaa 6 seera uumamaa boqonnaa 6 irratti waaqayyo ejjennoo yookaan murtoo gurguddaa 4 fudhate waaqayyo nama uumuu isaatti hin gaabbe inni jalqabaa waaqayyo gaabbuu isaatti hin gaabbe nama uumuu isaatti lammaffaa irratti waaqayyo maal godhe bara jireenya namaa gabaabse sila addaamiin waaqayyo biyyootti dhufte biyyootti deebite du'atti murteesse waaqayyo amma immoo namni barri jireenya isaa hagabaabbatu jedhe amma immoo isa dura namni bara dheeraa jiraachaa turedha macaafa qulqulluu keessaa nama waggaa 900 jiraate nama waggaa 950 jiraate nama waggaa 700 jiraate faa argita amma garuu kutaa kana irratti waaqayyo bara namaa gabaabse umrii namaa gabaabse waaqayyo namni hammuma biyya lafaarra jiraatu jallina hojjechaa hammuma biyya lafaarra jiraatu cubbuutti kufaa hammuma biyya lafaarra jiraatu waaqayyo irra fagaachaa hammuma biyya lafaarra jiraatu yaada waaqayyo keessa miila baafataa jiraata waan ta'eef waaqayyo umrii namaa gabaabseedha waaqayyo murtoo sadaffaa inni seera uumamaa boqonnaa 6 kana irratti fudhate akkana lolaadhaan dhaloonni sun akka isaan badan murteesse waaqayyo eekamsaan aarii waaqayyootiin lolaadhaan akka isaan badan bokkaan roobee lolaan humna ol lola'ee akka isaan guuree badu akka isaan dha'icha kanaan dhumaniif hin murteesse waaqayyo arfaffaa irratti waaqayyo nama qajeelaa tokko
dhaloota sana gidduudha argate Nohiin gaafa argatu waaqayyo akkana godhe nama argate sana immoo waaqayyo deebisee araara isaa keessatti dhaabuudhaaf deebisee nagaa isaa keessatti dhaabuudhaaf deebisee waaqayyo ulfina isaa keessatti dhaabuudhaaf kakuu haaraa wajjin seene waaqayyo nama qajeelaa nama akka yaada garaa isaatii nama akeeka isaa karoora isaa raawwatu sanaa wajjin waaqayyo kakuu haaraa dhaabe isa duraa sana miti jechuudhaan seera uumamaa boqonnaa 9 lakkoofsa 7 lakkoofsa 11 lakkoofsa 13 lakkoofsa haga 17 kan jiru meelan dubbisa lakkoofsa 7 irraa akkana jedha isin immoo horaa baay'adhaa lafa guutaa irrattis baay'adhaa jedhe sanyii qulqullootaa sanaan warra garraamii akka yaada garaa isaa sanaan waaqayyo deebisee maal jedhe horaa baay'adhaa jedhe lafarras guutaa irrattis wal horaa jedhe amma gaa dhaloonni sun mancaanii dhumanii maatii tokko duwwaatu hafe maatii Nohi hafan kanaan waaqayyo kana jedhe horaa baay'adhaa lafa guutaa namni irraa dhumeera jal'inaan namni cubbutti waan kufeef namni jal'inatti waan kufeef biyya lafa kanarraa dhumeera waan ta'eef isin irratti hafe isin irratti wal horaa baay'adhaa irra jiraadhaa jedhe lakkoofsa 11 irratti immoo akkana jedhe si'achi deebi'ee foon kan uffate hundinuu bishaan badiisaatiin lafarraa akka hin balleeffamneef ani isinii wajjin kakuu galeera si'achis lafa balleessuudhaaf lolaan akkasii deebi'ee hin lola'u waaqayyo ulfinna ta'u kakuu lammaffaan waaqayyo sanyii qulqullootaa kanaa wajjin dhaabe dheekkamsi akka kanaan dura lolaan lola'ee lammaffaa hin balleessu nama foon uffatee lafarra jiraatu kana kakuuttan isinii wajjin gala dhayicha kanaan dheekkamsa kanaan aarii kanaan lammaffaa foon uffatee lafarra kan jiraatu dheekkamsa lolaa kanaan hin badu kan ammoo kakuuttan isinii galaa jedhe lakkoofsa 13 irratti waaqayyo kakuu sadaffaa isaanii wajjin galee waaqayyo ilaa kakuu waaqayyo inni jalqabaa lakkoofsa 7 irra jiru lafarratti baay'adhaa irra guutaa jiraadhaa lakkoofsa 11 irratti immoo maal jedhee si'achi deebi'ee lolaa dheekkamsaatiin aarii kootiin nama foon uffatee lafarra jiraatu kan hin balleessu jedhe hin baddan lammaffaa hin balleessu nama foon uffatee lafarra jiraatu kana aarii kootiin dheekkamsa kootiin lolaa dheekkamsa kootiin hin balleessu jedhe lakkoofsa 13 haga 17 immoo waaqayyo ilaa akkana jedhe ani sabbata koo duumessa keessa nan kaa'a inni milikkita kakuu anaaf biyya lafaa gidduuti yeroo ani duumessa lafarratti akka duumessaa godhee sabbatichi immoo duumessa keessaan hin mul'ata yemmus ani kakuu isa ani isinii fi uumama lubbuu qabaatee foon uffatee jiraatu hundumaa wajjin gale nan yaadadha waan foon uffate hundumaa balleessuufis bishaan badiisaa deebi'ee hin ta'u yeroo sabbatichi duumessota keessa jiru ani isa ilaalee kakuu bara baraa isa ana waaqayyoo fi uumama lubbuu qabaatee foon uffate lafarra jiraatu hundumaa gidduutti dhaabate nan yaadadha waaqayyo yemmus Nohiin milikinni kakuu ani ofii koo fi waan foon uffate lafarra jiraatu hundumaa gidduutti dhaabe isa kana jedhe ulfinni waaqayyo fata'u sadaffaa irratti kakuun waaqayyo qabxii sadaffaa irratti yookaan kakuun waaqayyo sadaffaa irratti Nohitti hime mucaa namaaf gale waaqayyo sabbata duumessa keessa nan kaa'e innis milikkita kakuu anaaf isin gidduu jiraatu waaqayyo egaa deebisee mucaa namaa maal godhe kakuudhaan ofitti dhiyeessuu jalqabe waaqayyo araara isaatiin ofitti harkisuu jalqabe waaqayyo lookoo gara laafinaa isaatiin ofitti butuu jalqabe waaqayyo duumessa keessan sabbata kaa'e sabbata sana ilaalee ani kakuun isinii wajjin gale nan yaadadhe isinii wajjin duwwaa miti waaqayyo nama duwwaa miti ila sadaffaa irratti kakuu waaqayyo nama duwwaa miti uumamaa wajjin dachee wajjin namaa wajjin jalqabarratti waaqayyo wal dhabdeensaa yookaan kan inni murtoo irratti fudhate namaa wajjin
uumamaa wajjin dachee wajjin ammas waaqayyo sadaffaa kakuu sadaffaa inni iddoo kanarratti dhufee dubbatu namaa wajjin uumamaa wajjin dachee wajjin waaqayyo kakuusa haaresse. Mucaan namaa jireenya marsaa lammaffaa ammaa kanarratti kakuudhaan jireenyi isaa yookaan hariiroon isaa waaqayyoodhaan wajjin utubame. Kakuudhaan waaqayyootti hidhame. Namni marsaa lammaffaa kanarratti waaqayyo wajjin kan inni itti walitti hidhame kakuudhaan abboommiidhaan miti. Qajeelfamaan miti. Kakuudhaan walitti hidhame. Kanas waaqayyootu filate. Sababi isaa namni dhabaa ta'uurraa namni yaada waaqayyootti deebi'uu dadhabuurraan waaqayyo yaada isaa jijjiiree akka kakuudhaan ofitti isa hidhe waaqayyo. Waaqayyo amma egaa namaaf ofiisaa gidduu utubaa kakuu dhaabee milikkita kakuu waaqayyo sabbata duumessa keessa dhaabee namaa wajjin hariiroo gaarii qabaachuu itti fufe waaqayyo. Namaa wajjin yaada isaa raawwachuu hin barbaade ture waaqayyo. Nama ofitti dhiyeessee iddoo dhaabaa iddoo jalqabaa namni keessa ari'ame jannata sanatti nama deebisuu hawwii guddaa qaba ture waaqayyo. Fedhii guddaa agarsiisaa jira waaqayyo. Kutaan amma dubbisu kanarratti maal argitu? Gara laafina waaqayyo argitu. Araara waaqayyo argitu. Jaalala waaqayyo argitu. Hammam akka waaqayyo namaaf ho'u. Hammam akka waaqayyo namaaf garaadhaaf. Hammam akka waaqayyo namaaf dhiifama godhu. Hammam akka waaqayyo namatti araarame. Hammam immoo waaqayyo akka inni hariiroo isaa mucaa namaa wajjin qabaachuudhaaf hariiroo isaa mucaa namaa wajjin cimsachuudhaaf hojjechaa jiru argitu. Garuu mucaan namaa hammayyuu waaqayyo wajjin jireenya qajeelaa jiraachuu hin dandeenye. Namni waaqayyo irraa fagaachuu ittuma fufe ammayyuu. Namni yaada waaqayyo irraa gadi ba'uu ittuma fufe ammayyuu. Ammayyuu namni gara iddoo dhaabaa ishee jalqabaa sanatti deebi'uu hin dandeenye. Ejjennoo jalqabaatti deebi'uu hin dandeenye. Ilaalcha isaa jalqabaatti deebi'uu hin dandeenye. Amantii isaa jalqabaatti deebi'uu hin dandeenye. Edenitti deebi'uu dadhabe namni. Iddoo dhaabaa waaqayyo keessa nama kaa'e sanatti deebi'uu hin dadhabe namni. Kanaaf waaqayyo amma murtoo gurguddaa torba fudhate. Waaqayyo namoota gara yaada garaa isaatti deebisuudhaaf namoota gara iddoo dhaabaa sanatti deebisuudhaaf akka ilaalcha ganamaatti deebisuudhaaf hafuura isaanii isa ganamaatti deebisuudhaaf amantii isaanii isa ganamaatti deebisuudhaaf hariiroo wajjin dhaabaa jannata Eden keessatti qabaachaa ture sanatti deebisuudhaaf waaqayyo namoota biyya lafaa kanarratti deebisuudhaaf dhaabbata gurguddaa torba biyya lafaarra dhaabe waaqayyo. Tokko tokkoon gabaabaatti ilaallatu gadi fageenyaan keessa seenin inni jalqabaa waaqayyo abboota amantii biyya lafaarratti kaase. Karaa isaanii namni akka inni waaqayyotti deebi'uuf, karaa isaanii namni akka inni araara waaqayyo argatuuf, karaa abboota amantii kana akka namni fayyuuf, akka biyyi lafaa eebbifamtuuf, akka dacheen kun qulqulfayyituuf, akka dacheen kun eebbifamtuuf, akka namni fayyuuf, akka namni waaqayyo wajjin deebi'ee hariiroo gaarii waaqayyo wajjin qabaachaa ture sanatti akka inni deebi'uuf waaqayyo abboota amantii kaase. Macaafa seera uumamaa boqonnaa 12 lakkoofsa 1 dubbisa. Akkana jedha waaqayyo gaaf tokko Abrahaamiin biyya kee keessaa lammii kee keessaas maatii abbaa keetii keessaas ba'itii gara biyya ani si agarsiisu dhaqi. Ani saba guddaa sin godhaa sin eebbisaa maqaa kee nan guddisaa eebba sin taata. Warra si eebbisan nan eebbisa warra si salphisan nan abaara. Qomoon biyya lafaarraa hundinuu sababii keetiif in eebbifamaa. Kutaa kanarratti kanan jala godhe dubbadhu qomoon biyya lafaarraa hundumtinuu sababii keetiif in eebbifamaa. Sababii Abrahaamiin waaqayyo biyya lafaa eebbisuu barbaade. Namoota biyya lafaa hundumaa eebbisuu barbaade. Ilaala kakuun waaqayyo Abrahaamii wajjin qabu waa lama. Tokko waaqayyo Abrahaamiin qabee dachee kana eebbisuu barbaade waaqayyo. Dachee kana jijjiiruu barbaade waaqayyo. Abaarsa irra jiru kaasuu barbaade waaqayyo. Dheekkamsa irra jiru kaasuu barbaade waaqayyo. Lammaffaa irratti Abrahaamiin qabee waaqayyo
sanyii mucaa namaa qomoon namaa hundumtinu siin hin eebbifamu jedhe Waaqayyo. Sanyiin nama hundumtinu sabni lafarra jiraatu hundumtinu sabni keef saba kee kan hin ta'in hundumtinu hin eebbifamu. Qomoon biyya lafarra jiraatu hundinuu sababii keetiif hin eebbifama. Qomoon biyya lafarra jiraatu sababii keetiif eebbifamu. Ba'uu boqonnaa 2 lakkoofsa 24 irratti Waaqayyo akkana jedhe. Ani saba koo Israa'el ilaalee kakuu koo Abrahaamiif, Yisihaaqiif, Yaaqoobiifis gale nan yaadadhe jedhe. Kakuu Waaqayyo Abrahaamiif gale kana cimsee yaadate Waaqayyo. Kakuun Waaqayyo Abrahaamiif seene kun immoo itti fufe dhaloota hordofe. Yisihaaq, Yaaqoob jedhee itti fufe Waaqayyo. Abboota amantiiti jarreen kun. Waaqayyo ammayyuu namoota iddoo yaada garaa isaatti deebisuudhaaf, karoora isaa ganamaatti deebisuudhaaf abboota amantii kaase. Baroota dheeraadhaaf abboonni amantii namaaf Waaqayyo gidduu dhaabatanii baay'ee tajaajilan, namaaf Waaqayyo gidduutti riqicha ta'anii hojii gurguddaa hojjetan, namaaf Waaqayyo gidduutti daandii ta'anii namaaf Waaqayyoon wal agarsiisaa turan. Garuu furmaata waaraa hiikamsa dhugaa sana argamsiisuu hin dandeenye. Iddoo ganamaa sanatti namoota deebisuu hin dandeenye. Yaada namaa iddoo jalqabaa sanatti deebisuu hin dandeenye. Kanaaf lammaffaa irratti Waaqayyo maal godhe? Geggeessitoota kaase. Waaqayyo lammaffaa irratti geggeessitoota kaase. Hoggantoota kaase Waaqayyo. Warra seeraan sabicha geggeessan, sirnaan warra sabicha geggeessan, seera itti tume Waaqayyo. Seeraan akka isaan yaada Waaqayyootti isaan geggeessaniif seera fide Waaqayyo. Seera kana immoo Waaqayyo Museetti kenne. Mee seera ba'uu boqonnaa 3 lakkoofsa 7 nan dubbisa. Yommus Waaqayyo gadi qabamuu saba koo warra Gibxi jiranii argeera. Isa isaan warra humnaan isaan hojjechiisan jalaa ba'uudhaaf iyyatanis dhaga'eera. Dhiphina isaanis beeka. Ani harka warra Gibxi keessaa isaan baasuudhaaf gadi bu'eera. Biyya sana keessaa gara biyya gaarii, biyya bal'aatti, biyya Kana'aan, biyya damma baasuttis, lafa Kana'aanotaa, Heetotaa, Amoorotaa, Perzorotaa, Heewotaa, Yibuusotaatti ol isaan nan baasa. Amma kunoo iyyanni Israa'elotaa na bira ga'eera. Akka warra Gibxi itti isaan cunqursanis argeera. Ani mootii Gibxiitti sin erga. Dhaqi saba koo Israa'eliin biyya Gibxiitti baasi jedhe. Waaqayyo akkana jedhee Museetti dubbata. Amma gaa Waaqayyo lammaffaa irratti geggeessitoota kaase Waaqayyo. Musee waameeti Waaqayyo Israa'elitti erge. Yaa Musee, been dhaqi Gibxiitti, mootummaa Gibxiitti dubbadhu. Gadi qabamuu saba koo argeera. Kufaatii saba koo argeera. Iyya isaanii argeera. Biyya isaaniitti deebi'uu dadhaban akka faca'anitti hafan dhaqiitii isaan deebisi jedhe Waaqayyo. Yeroo kana jedhu Waaqayyo Museedhaan. Waaqayyo yeroo kana jedhe Israa'elitti mootummaa Gibxiitti, mootii Gibxiitti isaan ergu Waaqayyo Museedhaaf immoo abboommi kenne Waaqayyo. Seera inni ittiin saba sana geggeessu abboommi kurnan itti kenne Waaqayyo. Abboommi kurnan duukamma Waaqayyo seera itti kenne Waaqayyo. Seera inni ittiin isaan qajeessu yaada Waaqayyo irratti. Seera inni ittiin isaan geggeessu karaa Waaqayyo irratti. Seera inni ittiin isaan geggeessu gara yaada Waaqayyootti. Musee booda Iyyaasuu faatitti fufee, Iyyaasuu booda Baaraaq faa, Dibooraa faatitti fufee, Yooshaafit faatitti fufee, moototaa fi geggeessitoota hedduutu Israa'el keessa ka'e. Isaan kun abboommi kurdaniif seera Waaqayyo Museedhaan Israa'eliif kenne sana hundumaan isaan geggeessaa turan. Waaqayyo geggeessitoota kaase lammaffaa irratti. Museen faas geggeessitoonni kunis warri Musee faa booda dhufan Iyyaasuun faa, Kaaleb faa, Dibooraan faa, Baaraaq faa, Yooshaafit faa itti fufan mootota hedduu geggeessitoota hedduutu itti fufe Musee boodaan. Isaan kunis ammas namaaf Waaqayyo gidduu dhaabatanii seeraan namaaf Waaqayyo gidduutti murtoo kennaa.
yaada waaqayyo irratti seeraan nama tiksaa abboonni kurnaniin nama eegaa nama tiksaa utuma jiranii dhugaatti garuu yaada waaqayyoota nama fiduu hin dandeenye. dhugaatti garuu namaaf waaqayyo walitti araarsanii dhaabuu hin dandeenye. dhugaatti garuu seerri isaaniif namoonni kun walitti wal ta'anii iddoo ganamaa sanatti deebi'uu hin dandeenye. seerri sun namoota sana fuudhee iddoo ganamaatti deebisuu dadhabe. kanaaf waaqayyo sadaffaa irratti luboota kaase. waaqayyo luboota kaase. seera boqonnaa 6 lakkoofsa 13 irratti akkana jedha. waaqayyo garuu Museef Aaroonitti dubbatee Israa'eloota biyya Gibxii keessaa baasuudhaaf dhaqanii Israa'elootatti mootii Gibxiitti akka himan isaan abboomeedha. waaqayyo Museef biratti geggeessitoota biratti dhaabbati sadaffaan waaqayyo dhaabe biyya lafaarra luboota dhaabe. waaqayyo sadaffaa irratti waaqayyo dhaabbata lubootaa dhaabe. waaqayyo jaarmiyaa lubootaa dhaabe. waaqayyo luboonnis namaaf waaqayyoon aarsaadhaan walitti araarsuudhaaf namaaf waaqayyo gidduu riqicha ta'anii dhaabachuudhaan namaaf araara waaqayyo kadhachaa waaqayyotti immoo dadhabina namootaa himaa cubbuu namootaa waaqayyotti himaa aarsaa gidduu dhaabatanii namaaf waaqayyo gidduu dhaabatanii aarsaa dhiyeessaa waggoota dheeraadhaaf itti fufe. kunis luboonnis aarsaa kee dhiyeessuudhaan namootaaf waaqayyo gidduu dhaabatanii yaada waaqayyo galmaan ga'uudhaaf baay'ee yaalan. namaaf waaqayyo walitti fiduudhaaf luboonni gidduu dhaabatanii yaalii guddaa godhan. luba jechuun riqicha namaaf waaqayyo gidduu dhaabatee jiru jechuudha. warri afaan Ingilishii yaasan mediator jedhu. namaaf waaqayyo gidduu dhaabatee kan walitti fidu. namaaf balbala namaaf waaqayyo keessaa wal argan. riqicha namaaf waaqayyo irraa wal argan. daandii namaaf waaqayyo irra walitti haasa'an. karaa namaaf waaqayyo waliin dudubbatan. luboota jaarmiyaa lubootaa dhaabbata luboota waaqayyo biyya lafaarra dhaabe. isaan kunis akka waaqayyo barbaadutti iddoo jalqabaa sanatti namoota deebisuu hin dandeenye. cubbuu namootaatiif aarsaa fuula waaqayyo duratti dhiyeessu, araara waaqayyo namaaf kadhatu, qalbii nama diddiirrachiisu, cubbuu namootaa fudhanii waaqayyotti geessu, waaqayyo namaaf kadhatu. haa ta'u iyyuu malee wanta waaqayyo barbaadu iddoo jalqabaa sanatti yaada waaqayyo ganamaa sanatti namoota deebisuu hin dandeenye. kanaaf waaqayyo ammas luboota cinatti jaarmiyaa abboota firdii kaase. waaqayyo dhaabbata abboota firdii jedhamu. abboonni firdiis seera abboonni Musee abboonni firdiis seera Musee fi abboonni kurnan irratti firdii kennuudhaan gosa gosa isaaniitiin akka gosa gosaatti Israa'eloota hiratanii isaan geggeessuudhaaf bara baay'eef yaalii gurguddaa godhan. macaafa abboota firdii boqonnaa 1 lakkoofsa 3 irratti abboonni firdii ka'anii Israa'eloota dura bu'an. akka gosa gosa isaaniitti wal ijaaranii akka qomoo qomoo isaaniitti wal fu'anii abboota firdii dhaabbatanii itti fufan. abboonni firdii kunis waggoota dheeraadhaaf namaaf waaqayyo gidduu dhaabatanii murtoo kennuudhaan firdii kennuudhaan seera Musee firdiidhaan hojiirra oolchuudhaan abboonni kurnan murtoodhaan hojiirra oolchuudhaaf baay'ee tattaafatan, baay'ee yaalii guddaa godhan, murtoo gurguddaa dabarsan. seera kabachiisuudhaaf yaa waaqayyo Museetti kenne seera Musee jedhamee beekamu sanaaf abboonni kurnan sana hojiirra oolchuudhaaf yaalii baay'ee godhan. seera sanaan yaada waaqayyo galmaan ga'u, seera sanaan nama waaqayyotti deebisu, seera sanaan namoota gara akeeka waaqayyotti fiduudhaaf murtoo gurguddaa fudhatan, wallaansoo gurguddaa godhan, gatii gurguddaa baasan, bara baay'ee hojjetan. ammallee isaan kunillee yaada waaqayyo dhugaadhumatti galmaan ga'uu hin dandeenye. ammas namni hin fagaate waaqayyo irraa. namni faana fageeffataa jira waaqayyo irraa. namni fagaachaa jira araara waaqayyo keessaa. namni fagaachaa jira ammayyuu
fuula waaqayyo dura namni baqachaa jira namni gara waaqayyotti deebi'aa jiru waaqayyos abboota firdiis kaasee namni ammayyuu murtoo fudhatamee seera kabachiisuudhaan yaada waaqayyo iddootti eeguudhaaf yaalii gurguddaa ta'e ammayyuu namni fuula waaqayyo dura baqachaa jira namni deebi'aa jiru gara yaada waaqayyo namni deebi'aa jiru gara akeeka waaqayyootti kanaaf waaqayyo shanaffaa irratti dhaabbata raajotaa kaase waaqayyo yookaan institutionii raajotaa fide waaqayyo raajota kana immoo waaqayyo mul'ataan sagalee raajiidhaan kallattiidhaan ofii isaatii itti dubbachuudhaan waaqayyo kallattiidhaan mul'ata kennee fi kallattiidhaan sagalee itti ergee waaqayyo itti dubbachuudhaan ofii isaatii waaqayyo raajota kana keessaan darbee namoota geggeessuu jalqabe waaqayyo egaa raajota kanaa wajjin ofii isaatii dubbachuudhaan ofii isaatii wajjin haasa'uudhaan amma waaqayyo gara saba isaatti dhiyaataa jira ofii isaatii itti dhiyaataa jira araara isaatiin dhiyaataa jira waaqayyo kallattiidhaan ofii isaatii waaqayyo namatti dubbachuudhaan itti dhiyaachuu jalqabe amma inni seera dhaabe inni abboota amantii dhaabe inni abboota firdii dhaabe inni yaalii kana hundumaa godhe ammayyuu namoota deebisuu waan dadhabeef amma waaqayyo sagalee isaatiin ofii isaatiin raajotatti dubbachuudhaan nama gara yaada garaa isaatti harkisuu jalqabe saamu'eel isa duraa boqonnaa 7 lakkoofsa 5 hamma 6tti nan dubbisa yommuu saamu'eel waaqayyoon isaaniif kadhachuudhaaf israa'eloonni hundinuu Misiiphaatti akka walitti qabamaniif iwaame isaanis Misiiphaatti walitti qabamanii bishaan budduqsanii waaqayyo durattis hin dhangalaasan itti fufanis waaqayyo duratti cubbuu hojjechuu isaanii himachuu guyyaa sana guutuu in sooman saamu'eel immoo mandara Misiiphaa keessa taa'ee saba Israa'eliif firdii in kenna ture ulfinni waaqayyoof haa ta'u kutaa kana irratti saamu'eel raajicha waaqayyo kaase Israa'eliif mul'ata kenneef waaqayyo Israa'elota waami gara kootti warra cubbuudhaan irraa fagaatan warra yakka gochuudhaan irraa fagaatan warra fuula isaanii dhokfatan warra faana irraa fageeffatan waami saamu'eelis waam Israa'elonnis dhufanii Misiiphaatti wal ga'anii bishaan budduqsanii hin dhangalaasanii ergasii booda maal jedhanidha laphee isaanii fuula waaqayyootti dhangalaasanii hafuura isaanii fuula waaqayyootti dhangalaasanii garaa isaanii cabsanii soomanii waaqayyoon hin kadhatan cubbuu isaanii waaqayyootti himatan yeroo kana waaqayyoos kadhata isaanii hin dhaga'e yeroo kana waaqayyo saamu'eelin isaaniif kaase saamu'eelis Misiiphaa taa'eeti firdii qajeelaa Israa'elotaaf hin kenna ture amma gaa waaqayyo dhaabbata raajotaa kaase warra kallattiidhaan ittiin yaada garaa isaa raawwatu warra kallattiidhaan ittiin murtoo isaa raawwatu Haamos keessatti maal jedha sagalee waaqayyo murtoo isaa dhokataa isa bara durdurii utuu raajotatti hin himin waa tokkollee hin godhu icciitii garaa isaa hin dhokfatu waaqayyo raajota kana dheekkamsis yoo jiru aariinis yoo jiru firdiinis yoo jiru eebbis yoo jiru badiisis yoo dhufu jireenyis yoo dhufu hunduma isaa itti hima waaqayyo inuma itti hima ture waaqayyo akka isaan hubatanii akka isaan dhaga'anii qalbii diddiirrataniif akka isaan hubatanii akka isaan dhaga'anii gara yaada garaa waaqayyootti deebi'aniif murtoo isaa dhokataa waaqayyo raajotatti itti hima ture egaa raajonnis ka'anii jijjiirama fiduu dadhaban namoota kana gara waaqayyootti deebisuu hin dandeenye kanaaf waaqayyo ja'affaa irratti maal godhe aarsaadhaan akka namni fuula waaqayyootti aarsaa dhiyeessuudhaan dhiifama cubbuu akka argatuuf waaqayyo waamicha godhe egaa ammas namni aarsaadhaan waaqayyootti deebi'ee jiraachuu hin dandeenye aarsaan dhiyaatus namoota gara yaada garaa waaqayyoo dhugaatti deebisuu hin dandeenye lubni waggaatti al tokko maal godhu Israa'el keessatti namni hundumtinuu dhiiga korbeeyyii hoolaa dhiiga gugee walitti qabaniiti lubata kennu lubnis kan hundumaa fuudhee mana qulqullummaatti ol seenee waaqayyoon kadhataaf erga irratti waaqayyoon kadhate booda gadi ba'ee saba kanatti facaasa dhiifama cubbuu isaanii labsa araara waaqayyoo labsa akkasitti qalbii diddiirratanii dhiifamni isaaniif ta'ee deebi'u turan kunis ta'ee garuu kanaanis yaadi waaqayyo ammayyuu galma hin geenye
aarsaadhaan cubbuun hin dhiifama. Namni garuu waaqayyootti maxxanee hafuu hin dandeenye. Hariiroon namaaf waaqayyo gidduu jiru jabaatee baroota dheeraa itti fufuu hin dandeenye. Waa yeroo gabaabaa ta'ee hafuu jalqabe jechuudha. Kanaaf waaqayyo torbaffaa irratti murtoo cimaa murtoo guddaa tokko fudhate waaqa. Egaa kutaan amma dubbise Maatiyos boqonnaa tokko lakkoofsa 18 hamma 23 inni caafamee jiru akka Yesuus Kiristoos biyya lafaarra dhufee namaa wajjin waaqayyo kallattiidhaan wal argu murteesse. Geggeessitootaan waaqayyo dhaabbata geggeessitootaa yookaan leaders institution warra nuyi jennu waaqayyo dhaabee isaan hojii isaanii gaarii ta'e garuu dhugaadhumatti yaada waaqayyootti gara namoota kana deebisuu hin dandeenye. Ittaansa waaqayyo luboota kaas, abboota amantii kaas, abboota firdii kaas, raajota kaas, jarri kun cufti waan hojjetan hundumaa keessatti iddoo ganamaa sanatti nama deebisuu hin dandeenye. Waaqayyo ja'affaa irratti maal godhe namoota keessaan raajota keessaan namatti dubbachuu jalqabe. Raajota keessaan namatti dubbachuu yeroo jalqabus waaqayyo namni dhugaadhumatti waaqayyo dhagee waaqayyo wajjin hafee jiraachuu hin dandeenye. Kanaaf torbaffaa irratti waaqayyo maal godhe ofii isaatii namaa wajjin hojjechuu jalqabe waaqayyo. Torbaffaa irratti waaqayyo ofii isaatii namatti ba'ee dubbachuu jalqabe waaqayyo. Inni immoo akkamitti bifa namni uffatu uffatee foon namni uffatu uffatee amala namni qabu hundumaa agarsiiseeti biyya lafaa irratti argame waaqayyo. Ofii isaatii biyya lafaa keessatti gadi bu'ee namatti dubbachuu jalqabe. Karaa kamiin dhufee mul'ate waaqayyo. Kutaan irra dubbise Maatiyos boqonnaa tokko lakkoofsa 18 haga 23 durbi isin ulfoofti ilma sin deessi maqaa isaas Yesuus jettee moggaafti. Hafuura qulqulluudhaan ulfooftee hin deessi. Amma gaa waaqayyo isa kanaan biyya lafaatti mul'achuu jalqabe. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 irratti akkana jedhamee caafamee jira. 3:16 dubbisa. Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa hamma kennuufitti biyya lafaa jaallate oo kun immoo isatti kan aman hundinuu jireenya bara baraa haqabaatuuf malee habaduuf miti. Ilaa waaqayyo akkasitti biyya lafaa jaallate tokkicha ilma isaa hamma kennuufitti. Yesuus Kiristoos foon uffatee biyya lafaa irratti argame. Yesuus Kiristoos waaqayyo isa foon uffatee mucaa namaa gidduutti argame. Waaqayyo maaliif biyya lafaa keessatti argamu filate? Ofii isaatii waaqayyo namaa wajjin haasa'u filate. Ofii isaatii waaqayyo kallattiidhumaan namoota kana gara yaada garaa isaatti deebisuudhaaf murteesse waaqayyo. Yesuus Kiristoos waaqayyo foon uffatee biyya lafaa irratti argamedha. Yesuus Kiristoos waaqayyo foon uffatee mucaa namaa gidduutti argamee mucaa namaa gara yaada waaqayyo isa ganamaatti deebisuudhaaf dhufedha. Waaqayyo egaa tokkicha ilma isaa hamma kennuufitti biyya lafaa hin jaallate jedha. Itti fufeen dubbisa lakkoofsa 17 kaasee waaqayyo biyya lafaatti farachiisuudhaaf miti oo biyya lafaa isaan hafayyuuf ilma isaa biyya lafaatti erge malee ilma isaa kanatti kan amanu itti hin faradamu. Isatti kan hin amanne garuu maqaa tokkicha ilma waaqayyootti waan hin amananiif ammayyuu itti faradameera. Ifichi gara biyya lafaa dhufeera. Namoonni garuu hojiin isaanii hamaa waan ta'eef ifarra dukkana kana hin jaallatan. Firdichis akkuma kanatti in raawwatama. Hamaa kan hojjetu hundinuu ificha hin jibba. Hojiin isaa akka irratti hin beekamneefis gara ifichaatti hin ba'u. Dhugaatti kan jiraatu garuu hojiin isaa inni akka jaalala waaqayyootti hojjetame haa mul'atuuf gara ifichaatti hin ba'a jedhe. Ulfinni waaqayyoof haa ta'u. Egaa addana irratti Yesuus Kiristoos maal achi dhufeedha? Ifa namootaa ta'ee biyya lafaa dhufeedha. Yesuus Kiristoos firdii namootarraa kaasuu dhufeedha. Yesuus Kiristoos ilmaan namaa fayyisuu dhufeedha. Sila kaaseen ture maaliif barbaachise Yesuus Kiristoos biyya lafaarra dhufu? Maaliif barbaachise Yesuus Kiristoos Maariyaam durba keessaan dhalachuu? Maaliif barbaachise Yesuus Kiristoos foon uffatee foon qabeessa gidduutti mul'achuu? Iddoo ganamaa namni irraa kaate sanatti nama deebisuu dhufe. Iddoo jalqabaa namni keessa ari'ame sanatti nama deebisuu dhufe.
hariiroo ganamaa namaaf waaqayyo gidduu turte sanatti namoota deebisuu dhufe. Gara yaada garaa waaqayyo sanatti nama deebisuu dhufe. Fuula waaqayyo fuula namootaa wal agarsiisuu dhufe. Namoota waaqayyo irraa baqatanii miila fageeffatan, namoota yaada waaqayyo keessaa fagaatan iddoo sanatti namoota deebisuu dhufe. Namoota badan barbaacha dhufe. Inni akka warraa hoolota tiksee hin qabne bittimmaan barbaacha biyya lafaarra dhufeedha. Yesuus Kiristoos fayyina fide. Egaa maal jedha Maatiyos boqonnaa 1:18 silaa irratti maal jedhamee caafamee jira? Inni jedhe inni saba isaatiif furmaata hin kenna. Inni fayyina isaaniif hin kenna. Kanaaf iyyuu yaa Yoosef isa simadhu, ofiitti isa simadhu. Inni Masiidha. Inni saba warra kufan kaasu dhufe. Inni dukkana lafarra jiru kaasu dhufe. Inni abaarsa lafarra jiru kaasu dhufe. Inni namoota yaada garaa waaqayyo irraa fagaatan sana deebisuu dhufe. Inni gara yaada garaa waaqayyootti nama deebisuu dhufe. Kanaaf simadhu, furmaati harka isaa jira. Fayyinni harka isaa jira. Inni nagaadha. Amaanu'eel jedhe. Ulfinni waaqayyoof haa ta'u. Amaanu'eel nagaa fide dhufe Yesuus Kiristoos. Yohaannis boqonnaa 14:6 irratti karaan dhugaan jireenya Yesuus Kiristoos malee akkan jira dubbata. Innumti maal jedha? Ani karaadha, ani dhugaadha, ani jireenya. Daandii gara abbaatti nama deebisu. Dhugaa namni irraa badeetti kan nama deebisu. Jireenya namni keessaa bade sanatti kan nama deebisu Yesuus Kiristoos ilma waaqayyo tokko. Karaan ittiin gara jireenya sanatti deebi'an, karaan ittiin waaqayyotti deebi'an, karaan ittiin fuula waaqayyo barbaadatan, karaan ittiin iddoo ganamaa sanatti deebi'an, karaan ittiin dhaaba ede sanatti ol galan deebi'anii Yesuus Kiristoos qofa. Karaan gara abbaatti geessu ana tokkicha. Dhugaan ana dhugaan ittiin fayyan Yesuus Kiristoos duwwaadha. Jireenya ana jireenya isa ganama mucaan namaa keessaa ba'e. Jireenya qannoo, jireenya gaarii, jireenya dadhabbiin qabne. Jireenya boqonnaadhaan qannoodhaan guutuu mucaan namaa keessaa ari'ame sanatti kan nama deebisu Yesuus Kiristoos duwwaa jireenya ana keessaa ni. Hojii ergamootaa boqonnaa 4:12 irratti akkana jedhamee caafamee jira. Fayyinni Yesuusin malee karaa tokko illee hin jiru biyya lafaa kanarra. Fayyinni Yesuus Kiristoos duwwaadhaan jira. Yesuus Kiristoos fayyisaadha eega. Mucaa namaa dhukkubsate, lubbuu namaa dhukkubsate isa bade fayyisuudhaaf gara biyya lafaa dhufe Yesuus Kiristoos. Iddoo sanatti nama deebisuudhaaf dhufe Yesuus Kiristoos gara biyya lafaa. Araara waaqayyo sanatti nama deebisuudhaaf dhufe Yesuus Kiristoos. Nagaa sanatti nama deebisuudhaaf dhufe Yesuus Kiristoos. Kanaaf fayyinni Yesuus Kiristoos malee hin jiru. Karaan Yesuus Kiristoos malee hin jiru. Jireenyi Yesuus Kiristoos malee hin jiru. Ittiin fayyuudhaaf waaqarras lafarras lafa kana jalas tokko illee hin jiru. Maqaa Yesuus Kiristoos malee maqaan ittiin fayyan. Waaqarras lafarras lafa jalas eessa illee hin jiru. Maqaan tokkichi ittiin fayyan maqaa ilma waaqayyo Yesuus Kiristoos duwwaadha. Efesoon boqonnaa 2:14 irratti ergamaan Phaawulos akkana jedha. Yesuus Kiristoos nagaa keenya wali inni keenyan diinummaa namaaf nama gidduu jiru, namaaf waaqayyo gidduu jiru, namaaf uumama gidduu jiru diigee nagaa buuseera. Hallelujah. Ila qabxii jalqabaatan isin deebisa. Waaqayyo gaafa nama dhaaba Eden keessaa baase namaaf uumama gidduu diinummaa kaa'e. Namaaf uumama gidduu kaa'e, namaaf dachee gidduu waaqayyo dheekkamsa kaa'e. Uumamatu wal dhabe, waa sadiitu wal dhabe. Namatu uumamaa wajji wal dhabe. Namatu dacheedhaa wajji wal dhabe. Dacheetu uumamaa wajji wal dhabe. Jarri kun sadan wal dhaban. Amma Efesoon boqonnaa 2:14 irratti isa iddoo sadiitti wal dhaban sana sadan kan iddootti deebisu Yesuus Kiristoos akka ta'e Phaawulos jedhamu dubbata. Yesuus Kiristoos nagaa keenya keenyan diinummaa namaaf nama gidduu jiru. Namaaf uumama gidduu jiru. Namaaf dachee gidduu jiru. Dacheef uumama gidduu jiru. Namaaf waaqayyo gidduu jiru diigeedhe inni nagaa keenya. Waaqayyo ulfinni haa ta'u. Amma egaa karaa inni dhumaa inni ittiin waaqayyo gooftaan ittiin nama argate furmaata ta'e Yesuus Kiristoos. Waaqayyo ofii isaatii biyya lafaa dhufee nama argate.
Yesus Kristos qofa har'as kan ittiin fayyadu. Yesus Kristos qofa har'as maqaan ittiin jireenyatti galan. Fayyinni Yesuusin alan jiru. Nagaan Yesuusin alan jiru. Hiikamsi Yesuusin alan jiru. Yesus Kristos dachee kanaaf fayyina. Yesus Kristos uumamaaf fayyina. Yesus Kristos namaaf illee fayyina. Yesus Kristos lubbuu kee fayyina. Yesus Kristos foon kee fayyina. Yesus Kristos lubbuu keetiif fayyina. Yesus Kristos afura keetiif fayyina. Simadhu gara jireenya keetti. Ofirraa fageessin jireenya kana jireenya Yesus. Ofirraa fageessin eebba kana eebba Yesus. Ofirraa fageessin araara kana araara Yesus. Ofirraa fageessin kennaa Waaqayyo sii kenne Yesus Kristos kennaa jireenya keeti. Yesus Kristos kennaa Waaqayyo sii kennedha. Waaqayyo akkasumatti biyya lafaa jaallate hamma tokkicha ilma isaa kennuufitti kennaa jireenya keessaniiti Yesus Kristos. Kennaa lubbuu keessaniiti Yesus Kristos. Kennaa isin ittiin fayyitan, kennaa ati ittiin fayyitu, kennaa lubbuun kee ittiin fayyitu. Yesus Kristos kanaan egaa wanti sun hin raawwate. Ila Yesus Kristos fannoorra taa'ee jecha gurguddaa torba dubbata. Guyyaa biraa isa kanatti dhufna. Jechi gurguddaan torba sun dhaabbata gurguddaa torba sana bakka buuti. Jechi gurguddaan torba sun kontinentii addunyaa kana torban bakka buuti. Fayyinni dhumaa, fayyinni dhugaan, jireenyi dhugaan, jireenyi sirriin, fayyinni dhugaan addunyaa kanaaf kan malu Yesus Kristos. Har'a Yesus Kristos keessatti addunyaan wal argiti. Har'a Yesus Kristos keessatti mucaan namaa walii isaa arga. Har'a Yesus Kristos keessatti mucaan namaa ofii isaa arga. Har'a Yesus Kristos keessatti mucaan namaa jireenya arga. Yesus Kristos keessatti of argatis. Irraachin deebii isa keessa jireenya siif kaa'ametu jira. Isa keessa eebba siif kaa'ametu jira. Isa keessa nagaa siif kaa'ametu jira. Simadhu Yesus Kristosin gara jireenya keetti. Fudhadhu Yesus Kristosin gara qalbii keetti. Ol galchi Yesus Kristosin gara mana keetti. Jireenya inni ol galfadhu. Itti boqodhu. Waaqayyo sagalee kana dhufe eebbisu. Egaa Yesus Kristos har'a biyya lafaa kana irratti kan inni dhufe dhalateef si fayyisuuf. Kan nuyi guyyaa dhaloota Yesus Kristos yaadannuuf fayyina keenya wajjin wal qabsiifneeti. Kan nuyi guyyaa dhaloota Yesus Kristos yaadannuuf jireenya keenya keessatti hiika guddaa waan qabuuf, amantii keenya keessatti hiika guddaa olaanaa waan qabuuf, hojii inni hojjetetu olaanaadha waan ta'eef isa yaadanna. Nutu Waaqayyoon barbaade miti laa hubadhaa, Waaqayyootu nu barbaade. Namatu Waaqayyoon barbaadatee Waaqayyootti deebi'e miti laa quba qabaadhu. Waaqayyootu nama badan barbaacha biyya lafaa irratti ilma isaa erge. Si barbaade si argataa jira, jalaa hin miliqin. Si barbaade si argataa jira, fuula kee hin dhokfatin. Harrayyuu si barbaadaa jira, mandara cubbuuti kee miliqxe keessaa. Harrayyuu si barbaadaa jira, gola cubbuuti kee miliqxu keessaa. Harrayyuu si barbaadaa jira, lafatitti kukkuftee jirtu jalaa. Harrayyuu si barbaadaa jira, abaarsata jalatti kuftee jirtu jalaa. Kanaaf adda ba'iif itti ba'i mul'atu asan jira jedhe. Laphee kee kenniif, afura kee kenniif Yesus Kristos si jaallata. Dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya isinis ergaa kana fuula Feesbuukii keessanii irratti, fuula marsariitii keessanii irratti sheerii gochuudhaan achirratti qooduudhaan sagalee kana dabarsaa. Halallamnu wangeela fuula Feesbuukii keenyaatiin, marsariitii keenyaan, fuula Tiwiitarii keenyaan wangeela kana halallamnu. Fuula chaanaalii yuutuubii TV Logos dhaxxanii yoo achirraa fuutan liinkii achirraa fuutaniin fuula marsariitii keessanii, fuula Tiwiitarii keessanii itti wangeela lallabuu dandeessu. Kanaaf nu daawwadhaa, sagalee kana dabarsaa, isinis lallabaa, yaadaaf gorsa qeeqallee yoo qabaattan immoo nu barreessaa. Waaqayyo isin haa eebbisu. Ayyaana gaarii kan bara gariin Waaqayyo isin haa ga'u. Nagaa Waaqayyooti.